Buleeyyan keenya waamnee ofii waamicha godhannee akka qeerroo magaalaa Makkaatitti waan kana qindeeffannee jechaadha. Ani ammoo maqaan kiyya Baqataa Jaarraa jedhama kan itti dhaladhe Arsii Lixaa Aanaa Dodolaati. Biyya keessa jijjiiramatu jira. Asiillee jijjiiramni nu argamee hawaasni keenya koreen fara barbaadduun salgan keenya achi nu gahee jenneeti nuti waan kana gaafachuutti jirra. Ammoo bakkitoo san hin geenne akka dhagahaa jirrutti jechaadha. Ani ammoo dalagaa kiyya keessa as keessatti waggaa 13 jiraadhe. Waggaa 13 kana keessatti hojjaaja biyya Turkiidha. Nama kuma 75 hajji irratti ka keessummeessinu ijoolleen teenya nama 570 na jala dalagaa jechaadha. Ammas deebee dalagaan kiyya dura bu'aa OMN'ti. OMN'dha akka Suudi Arabiyaa warri Jiddaallee warri Riyaadillee waluma qabneetiin waan OMN dalagaa turre jecha ijaarumsa san irraa eegalle waan kana taateef bara san osoo hin taane waggaa 13 as keessa teenne kana rakkinni hojjaaja keenya argaa turre. Ammoo dura rakkinaayyuu mana dura maali mana garbummaa himataa turre. Maaliif namni haganaa walitti qabamee jennaan wagguma san asii dhabama nu godhanii jecha koreen biyya jirtu asillee hin jirti. Amma ammoo maaltu argame jijjiiramni dirqama qeerrooti waan dhufeef dhiigaa waan dhufeef jijjiirama kanarratti amma maal jedhaa jirra rakkinni hojjaaja keenya maaltu jira jennee wal marachuu jirraa jechaadha. Rakkinna kana warri qaamni laalchisu nuuf furmaata godha. Nuuf furmaata godhuudha baannaan nuti akka furmaata itti goonu ni beenna qeerroon. Wanni sodaannu qofa tokko jira. Maaliif olumaayii keenya maqaan balleessinuu fi sheekota keenya maqaan balleessinuu malee nuti akka barbaanne uleenis barbaannaan nuti ka biraallee godhuullee hin dandeenna. Ammoo biyya faarfamtuu keessatti harkaan nama dha'uu fi lubbuu namaa baasu rabbii irraa sodaanne gara ammoo gara siin deemnee jira. Yoo amma didamtoo wanni akkasii hin jiru hojjaayni keenya du'uu irra nuti koree dhabama isii godhuu wayya yoo jijjiiramni kun nuun dhumne. Kanumaaf tokko wanni nu jijjiiran mana kana bakka kanarraa jijjiiruu. Lama hojjettoota faayinaansiidhaa ka biyya keessaatiif ta'asiillee olirraa haga gadiitti nurraa jijjiiruu isaan warri hawaasa keenya miidhaa ture. Nuti bar wanni dhimma kanaayyi olumaahii keenyarra olumaahii irra hin beennu ammoo wanna beennu takkatu jira. Maaliif rakkinna biyya kana keessatti hojjaaja keenyarra gahu nutu beeka. Hawaasni keenya waliin rakkatee jira. Koree fala barbaadduu ta'ee ka majliisa ammaa ta'ee suufiyaa ta'ee kama ta'eeyyuu haa ta'u nuti jijjiirama hojjaaja keenyaaf hin barbaanne. Hojjaaja keenyaaf amma wanni nu rakkisu hin jiru. Biyya gallee hin hidhamna hin jennu. Maaliif dura wayyaaneen nu ajjeesaa fi lubbuu keenya qaqqabannee gabrummaa jala jirraaf gaccadhimne. Amma hoo hangam takkallee taatu Oromoon ganda mililikii qabattee jirti. Shirri achi keessa nutti xaxamu nutti hin xaxamu abbaa feena afaan cafadheetiin biyya buuna. Waraqaalee ka ciccirame haa cicciramu. Waan kana taate nuti akkana qophoomne. Ana qofaa miti afaan hawaasa jechaatiif qeerroo Harargeen jirti, ta Jimmaan jirti, ta Walloo hin jirti. Ta'ilu abbaa boor hin jirti. Guutuun hawaasni Oromoo kutaa guutuu keessaayyuu akkana walii qophoomnee jirra. Waan kana nu sirreessaa. Nu isin jaalannallee eenyullee haa ta'uuti. Mootummaallee hin jaalanna, qeerroo keenyallee hin jaalanna, majliisa keenyallee hin jaalanna. Majliisa farraa ka duraa san osoo hin taane majliisa dhugaan karaa irra deemu. Maaliif bizinesaaf dhufan warri majliisa duraanii mana kana asitti dhufanii kireessuun manni kun hagamiin kiraa marti keenyaayyuu hin beeku. Kana irratti inni nu sadaqa mana sadaqaati. Wofqiidha gabbaa laala suuraa isaa viidiyoo kaafadhaati taappellaa jira laala. Sireen magaalaa Makkaa keessatti kireeffamu heerri mootummaan eeyyamu magaalaa fundi hoteela kan akkamitti difalmadanii jedhan humna ibiddaa difalmadanii afaan arabaatiin jedhan humni ibiddaa hin eeyyamu mana kana. Maalirree mallaqaan cufan bakka guutuyyuu. Sireen tokkoffaan siree hadiidaati. Namni biyya keenya hadiida irra rafuu danda'a. Itillee irra rafuu danda'a malee hadiida irra rafuu hin danda'u. Takka kana keessa ibiddi tokko soo godhe wanni dhaamsanii hin jiru. Liiftiin isaa yookaan sirri isaadha heera qabeessaa miti. Bakka nyaataan qabu obboleeyyan kiyya qaraa dubbatanirra sanirra hin deebuuti. Namni guutuunuu bilisoomne dhee dubbataa jirra. Wanni isaan sodaannu hin jiru amma hojjaajaaf hin dhamaanu. Wanni nu jennu wanni an keessa jedhu koreen fara barbaadduun teenna salgan olumaawonni keenya suni maal nuu dalagan. Wanni isaan biyya keessa diinii barsiisaarran dhuga argaa jirra. Qabximmaan guddaan isaan nu haa dalaganiif isaan ejjannoo godhanneeti nu laaluu jirru maali hojjaaja keenyarraa jijjiirama nu haa kaasaniif. Alabashoonni rakkinna isaanii eessatti arguu dandeenya. Biyya kanatti rakkinna isaanii arguu dandeenya jechaadha. Rakkinni isaan geessaa turan kun nurraa bu'ee isaan nu haa dalaganiif barbaanna. Sila isaantu nu hin dalannu jedhaniiti moo isaantu bakka san hin seennu jedhaniiti moo isaan maan nuunnan fidaniituma maanguddoo kaanii amma maanguddoo kanaa waa jenne moo
nu ammoo gara mootummaatiin illee nu waan kanarra nurra hin galina nuti qeerroodha qarreedha. Akka qeerroo magaalaa Makkaatitti ijaaramnee jirra imbaasiin illee hin beeka namtichi amma bu'ellee Sheekh Mahammad Amiin illee hin beekan biyyaan illee ka amma majliisa keessa hafellee hin beeka. Ustaaz Raayyaan jedhani namni keenya ka bakka biyyaatitti hin salaanne maraattuun illee hin salaattii jedhan. Akkuma san namni keenya ka bakka biraatti hatu makka keessatti natu hatuuyyuu ammoo hojjaa janatu. Ishinii galee waan kana taateef hattu jiraa jedhanii ijoollee qeerroo ta'en balbalarraa ittisaa turanii balbala tanallee manuma kanaa nurraa haa jijjiirani. Wallaahi jijjiiruu dhabaannaan akka qeerrootitti nuti murteeffannee taa'utti jirra. Nu jijjiiraa waan kana isiniin jedhaati gaheen keenya ammoo dura Oromoof dalagaa turre amma hojjaajaaf dalaguuf qopheedha. Bakkummaan silaa biiroo qaban tana hin ta'an eessa jiranii Jidda jiran yoo itti bilbilan yoo dhimmaaf itti bilbilan jecha dubartii isaanii fidanii Jidda bakkoota adda addaa deeman jechaadha. Wanti sun ammallee eega jijjiiramni dhufee wantoonni akkasii kun nurraa hafuu qabaa jechaadha. Kabiraa ammoo dabalataan koreen hattuuti jira. Koree hattuuti jira Itoophiyaa irraa koree hattuu koota adda qaban hin beeknaa an waggaa 7 bakka kana ka jiru hin beekaa. Gubbaa irra tooppii qofa jijjiiramni yoo jiraate keessa isaa woon koreen hojjettoonni achi keessa jiran kun yoo hin jijjiiramne ammallee kama durii jecha wanni jijjiiramni hin jiru. Hujjaaja keessummeessu warra durii yoo ta'e ammallee jijjiiramni dhufooyitu hin jiru. Jijjiiramni dhufooyitu hin jirre waan ta'eef nu ammallee akka durii sanitti hin cadhimnu wali hin dhiibnu akkasitti hubachuu qabanii jechuudha isaanillee. Nama gartee hujjaaja miilli cabee mana hakimaa ta'e maallaqa isaa amaanaa ta'u heera biyya tanaatti namni tokko hogguu mana hakimaa seene amaanaa isaa nama fuudhee komite fiduu jira. 20 birri Itoophiyaa dhabee maallaqa isaa huccuu mana hakimaatiin hatanii ichi baasan fa'aa jira. 20 maallaqa isaa dhabee kana bira gudhayne kun kana bira dhaqa osoo nuun juba kameeqa waliin laffaane hundinuu afaan itti wallaalee maallaqa san dhiifne ni jira. Ragaa wajjin hatta bilbila namicha hujjaaja sanillee niin qabatunis takka tana talamada ammaasis tahafte warrummaan gartee baazaboora hujjaaja muassasaa keessaa dhaqee fuudhee hujjaaja garii ka jarjaruu kennu kunis bakka tana keessatti waan hamtuu dalaga maallaqa fudhatanii deemanii ichi fuudhanii hujjaaja garii kennan. Garii immoo booda aansan bakka tana keessatti ilaalamu qaba. Abbaan muassasaa gartee Su'uudii fi hujjaaja idduu jiru kunis to'annaa guddoo yoo irra gadi hin geeffamne hujjaanyi ni miidhama. Faraqaan isaa ta dura booda dabree habooda dura dabree dafee galaa jechuudha. Bakka tana keessatti gabareen miidhamaa jirti. Warri baadiyyaa warri waa takka hin beekne bakka tana bakka muassasaan gartee baazaboora nama gartee dallaalachiifu fuudhu kanaas kunis bakki tunillee to'atamuu qabdi. Kan na dursitanillee kan na booda jirtanillee baga rabbiin ayyaana Iidal Fixrii kana ka waggaa bara 2000 bara 1440 nu ga'ee isiniin jechuun gammachuu guddatu natti dhagamee jedha. Alhamdulillahi rabbil alamin barri kun bara jijjiiramaati qeerroo. Rabbiin galanni haa ga'u kun du'aan darbeet kun immoo dhibamee mana hafee rabbiin abbaa ofii fedhe yeroo kanaan ga'ee jechuudha. Baguma tanaanuu nu ga'e alhamdulillah. Baguma tanas nu argisiise alhamdulillah. Garuu wanti dhimmi amma asitti ol geenneef qeerroonis sheekan kennas namuma hawaasa naannaa Makkaa fi haga Xaayif haga Jiddaa jiran jechuudha. Kuni marii hawaasa guutuuti. Rakkoon hujaaja kennaa kuni ani dhugatti yoo qaqqabee hime waan nama tokkoo dhuunfaa odoo hin taane ummanni hujaajaa kun odoo hawaasni qeerroon jaarsi jaartiin biyya kana ilmaan isaanii jiraatu baatanii bayaniin galanii jedha. Rabbiin nu nama biyya kana tursiise keessattuu waan ummata hujaajaa kana kaddabuuf ummanni kenna hagana biyya kana turre ani ofii kiyyarraa ka'ee jechuudha. Rakkoon jiraa hin jiru yoo jenne rakkoon hujaanyi alhamdulillah majliisni nu jijjiiramee jedhanii namni tokkoon koomenti kennan guyyaa tokkoon kennine hin jijjiiramne majliis. Majliisni jijjiiramuu yoo koreen asii diigamte hiddi wayyaanee haadhoon eessa jira jennaan ka hujaaja nyaataaru as jira rirme. Rirma jechuu beektanii naqasaa jechuudha ta midhaan nyaattee caccabsitu naqasaan as keessa jira. Amma sirratti illee onneen kaasuu barbaada. Nama qaban as keessa namni suni jimma namuma kenna Oromoo Amaaraa miti. Nama qabanii kaasaa turree mi qeerroo oli beena ni beeka innis. Nama ummata shurxaa kanaa birrii kennanii ila gurbaan kun nama sheeka ana saahiba walitti dhufne nama qabsiisan bari Ibraahimoonni akkanaan jira jedheen
ni dhufnee otoma dhaabannu ummanni tooban godhatu bijaamama itti manii mire koottaa nama abashaan baay'ee asit deemaa qabaa jedhanii kennanu abbaa keenya qarqaaruu hin dandeenyu balbala kana nu seensisan ka ambaa bakka feene seen dhufnaan kaateenaa qacannu goote mootummaa biyyattu qacannu maali roqaa seeraa qabdanii hin qabnu ta'ebi koottaas waa takka nu gaafanne kateena maqaa kana goote bada Ibrahim maaltu dhufe jedheeni nuun deemte makiinaan nu darbite maaltu jiraree kana kam isa kana qabsiisu anumaaf si jechuudha nama kenna jimma inni ani hin beeku eebaluu isaa nama kennatu kana ka godhoo eenyure koreen odoon dhufne killee dura asitti buufti jechuudha akka lucuucutii dura lukkuu cucuucutii godhuuf killee buufti mi dhugaa miillana nafseetii an ufii kiyya nama tokko miti wallahi nafseetii ya murteessee koree nama qabsiisee dhasa yookaan ajjeesee yookaan mool qabannee biyya tana abuuna malee koreen sun yoo killeen sun asiin ka'ini hin galadhu kuni ana kiyya jecha kiyya bichaa miti qeerroon shabaabni jaarsi looliin jedhu wallahi ani gore daa'imman tiyya yoo feete agaltu yoo feete ati qabattee agaltu an daa'imman lama asii qaba daa'imman tiyya san irraa yoo hujaaja kanarraa namni kun hin jijjiiramne wallahi real takku jarri sun yoo asi keessaa warri nama qabsiisuun hin kaane ani uf horeege awwala dhugatti walitti hin taphan koreen jijjiirame ummata keenyallee amaamaa irra buusanii maqaa ummata keenya uffatanii doktor Jeelaanii achi kaa'ummaan nu godha yoo warra jalaa kilee jalaan xaranni doktor Jeelaaniin ilmii himaaranii hadiisa ofii haa himani nageenniin bu'u doktor Jeelaaniin achi barcumaa kaanii maqaa isaatiin malaya uffatanii taphatu jedhan jechuudha akkuma amma nullee gaafatamni pirimeer liigii addunyaa taphatamu maqaa Maamad Saalaatiin taphanna isa waliin maqaa Maamad Saalaa uffanne isa waliin taphanna malayaan doktor Jeelaanii nu waan fayyadu sheeka abbaan keenya akkasi kufee waan fayyadu jaarsa keenya akkasi kufee waan fayyadu hattoonni reef mucaan as taa'ee kaase suni Ibrahim Asirtami jaarsa ho'ii kufee jamaraataa minaatiin mana yaalaa geessine booye maal taate abbii bari birrii kuma kudhannarraa fudhatanii jedheen hin jiranii ijoolleen ta'e na baqataan faas namaan geennee qarqaaruu qabnaa nama kana jenneen maali akkamsirraa fudhatan achumaa hattuun jira daraja moo amboo abbii maasi qarqaare yoo akka mana onnoo ga'uun dhabe isa beektaa bifa isaa as seenuu beenne sila ani guyyaa sani as keessa seenee as keessa du'e bifa isaa hin beeku jedhe jaarsi nama baadiyaati birrii kuma kudha yoo inni jedhu birrii Itoophiyaadha inni birrii kumaa irraa fudhatan hattuun kun immoo hin dhufu as keessa hin jiru abadan dhibbaan dhibbatti ka dhaltuu nyaatu malee ka beerran ijaaza buusee nyaatu malee hattuun nama hatu hin jiru biikan jira jaran hin jiru eenyu fida ani hidhamee waggaa lamaan tana yamanii hoyi waliin hidhamne maal dhuftee jedheen nuti giizee mahajjii hannaaf dhufnaa jedhe yamanii jinsiyaan isaa ati akkamitti hajjii dhufa hannaaf dhufta jedheen ajaa'iba natti ta'ee beekan beeku keessa yoo xiqqaate nama 60 hannaaf dhufa naan jedhe ani barate akkamitti dhuftee jedheen hannaaf wallaahi laazim أنت ما يعرف شيء نانجري أنت ما يعرف شيء ولا لسه أنت ما تعرف كيف دنيا كله كده سومالي يجي ممكن تدينا بري إيه بكا كانتي أبوليسكي يا هاي تدبتو bakka hattuu sanitti daqiiqa rabbii yoo isin hime bardeen gaddaa harama keessatti harama rabbii keessa nama afur qabanii ka maqaa isaanii akka qeerrootitti qeerroo isaan jala godhannee qabna maqaa isaanii nama afurii baasani lama dubartii lama dhiira ummanni kun kumaandoo gugurdaa fuudhanii eessatti hidhan akkasuma akka kumaandoodha bakkitoon bakka rabbiitii miire askari ka fuudhanii akkasitti wannatti hidhanii masgida Aashaa gaditti nama afurii namni mana murtii guddatti nama hate harka muranii mire harka murtiidhaaf ka qophaa'an eentu jalaa baase bardeen gaddaa suuraan jaraallee hin jira maqaan jaraallee hin jira Shee Mahammad Amiinii fi namticha Tigireessanii fi dhaqanii boohanii aadaa ummanni walitti hataabeetanii hojjaa jarraa qofaatanii miti ummanni walitti hata nama afurii dhaqanii mee waan rabbii dalagan ammoo anam as keessatti osoo hatu taate tagara rabbiititti yoo tagara namaati na qarqaara malee tagara rabbii namni na qarqaara rabbuma na qarqaaraa jecha silaa ka harka muran nama afurii fuudhanii nama arfan sanuuyyuu kompiitara keessa maqaa baafannee harkaa qabna suuraan sun nu bira jira jarri kana hattuullee isaantu fidee dhufa majliisa kana keessa nama gamtu biyya keessa kun akkana laal warri gurraa yoo dhufe afaan Oromoo illee beeku duuba garee dhaabata bara kanatti akkana dhaabata maal waan ati haasoftu si dhageeffata waan ati haasoftu sheenni maal haasaa diqqaan maal haasaa wallaahi nama 370 ijoollee achi keessa dalagatu jira ta'e icciitii isaanii nuu baaftu maaliif waan kana taateef wanna kana guutuu jijjiiruudhaaf akkuma obboleessi kiyya jedhe bakka kana mana kana nurraa jijjiiru yoo manni kun hin jijjiiramini jijjiiramni tokko wani nu jijjiiran tokko hin jiru agdii godhanii godhuu dhabaatanii uwwareennaa isinillee uwwareegamtanii koottaa jedhaan itti nuu hima salaamu alaykum